London UK jira. Higa Oromo maal jirtan Nairobi share godha information higa Jamal amma London UK Jamal UK jira amma UK jira London UK share godha information rako kaba information rako kaba share godha body share godha Unagal mutu UK lala Police UK Dior Seagull share godha information tokko qaba share godha nama dhibbanga waan haaree tokko isinima waan haaree takka isinima mask hedduuf irraa buusuu dandeessu asitti UK tti taayitnee jira ilham jirta ammo UK jira UK isin jira mi airport use akkamna gaya ilham hasan akkam I don't need anybody. Liga. Wanni amma deemaa jiru wanni ani akkuma beektanitti baatii shaneen kana Afrikaa jira. Ammaan tana achirraa deeme hara biyyattii deebi'u jira. Irra guddinni keessan qawwee maaliif dipoorti taate moo nama Ameerikaa Kaanadaa irraa si ari'e moo deportation taate Kenya digalte deebi'uu hin dandeessu. Gabboon yoon gabbee corona kana itti biitti teessan tuni isin beeta mirgan qabdanii beeta. Isin waan mirgan qabne jechuun warri UK kun mirgan qabu beeta mootummaan akka fedhe isinitti taphata. Gurbaa hamboo kana cinaa ta'u hanqobaatii yaalaa argin. Oh, I'm flying back to home man. Hara biyyaa deebi'u jira Wiz hara Canada deebi'u jira garuu as transit irraan jira sa'a 4 fi amma sa'a 2 na hafe gabboo hin danda'u yoon hin gabbee daraartu akkam nagaa fayyaa garuu waan takkaan isin waan kaansertii
كونسرتي جاف وني فيلم جعفر قبرتي وان أورمون نرتي يالتين سينما أورمو سونتانو من بلسقنا وان أورمون بلسقنا نقول تجرا قرو هندن ديني بكانجهو هندن ديني عن غافان دفوس نندو فنجن غافان ديموس ننديمن جنة مال الجناني أنا أمة وارن تيج ورّي قرتي إيربورتي ران كلامه في قرتي إليلي دا في خنا فوتن إسانو مدا كافورا أنا كسي كمان كبابل سخي أنا وراني نمتينم أما سايلنس قرتي سوت جيديم قرتي غافان أفريقيا دكوس نما يامي إليلي مالي وان دلة كفوتو خودا easy godu wana kaysuni خجيبة هندسي وانا كيسون ترمبو باب خيسايات هندسي خجيب دو والفكيسيتو والنياتشوف والجلة ديمت اجيسي سو وانا تشي تهيني سينما كينيا را ديمت انجرا اما لندن انجلاند انجرا انا اما لندن انجلاند انجرا انا اما لندن انجلاند انجرا لندن انجلاند نيدا جيساني مي نيدا غامامي يا إذا قامامي تكتك بري ساوي لقان تكتك بري ساوي لقان قدا كم نجيا فيا قدا كم نجيا واني ناني كونسرتي سنتي نقول أني نسنيهما ومني أورمو حالا نما قدسي سا ملكي حالا نما قدسي سا ومني أورموتي غلطو ما تكتك بريسو خيسني وان إنسان نما قولن دران درسي كوبي سنخانتي كوبي سنخانتي نيامون فيني نافيرون فيني ورّي أكس قولن مو ورّي كوبوي ستوتا بلسجنات غسومان ديمتي هاتون غسومان ديمتي غسوما سنمو جلاين ديغا جران خوباتي ينين ديغا مو إسان جلانين ديغا Ertinin diigaa jechuudha. Warri akkas godhe suni wayin isinii maa dhaggeeffadhaa. Dubbiin arraan tana taate sun dubbii arra taatee miti dubbii tana duraati. Dubbiin maal taate guyyaa Haacaaluu ni beeytanimi. Guyyaa Haacaaluu ni beeytanimi. Guyyaa Haacaaluu jaanii eebbifamutu wanni biyya cufarraa baatii Haacaaluu jaanii gaafa deemanii yaadatanimi. Gartee باتي أجعل سون خيستي أكا غندتي ولك لال أمتا متي عن أمتا الرا هقويو تكا أمتا الراسوين بيخو أمني أورومو فيتو ولقتي فيتو أرسيتي فيتو هررجيتي فيتو جمتي أمتا الرا ركون كمون أن تكا أمتا وجو والأبين بيخو ركون خيا أمتا خانا ورتيس ورمكا غرتي gandaatiin maqaa oromootiin naggadaa jiran ummata wali qabanii dogongorsiisaa jiran sunirraan haasoo malee ani ilmaan oromoo cuftinuu naaf walqixa I don't care feetu wallagga ta'e feetu arsii ta'e feetu baalee ta'e feetu jimma ta'e ilmaan oromoo cuftinuu naaf walqixa general republican dhageesse garuu waan takkaa jira maqaa oromootiin warra naggaduu jira biyya feetetti minisootaa keessa jiran waashingtan jiran torontoo jiran edmonton jiran kaalgaarii jiran biyya cufa jiran ummanni kuni mataa keessa dhaamuu qaba ummata hattuu hoggoyyuu nama dura fiigee baada sulxaana maali jedhuudha jechuudha ummanni kuni ummanni societiin takkaammoo hawaasni ummata kana mataa keessa dhahuu qaba ummanni kun hattuu hawaasa taphataa jira waan isaan gaafa baatii Haacaaluu sun kaalgaarii wanni naayiroobii tana keessa godhan arra dirreetti hin gabbaasaa jechuudha maaliif hin dirreetti gabbaasaa waan isaan dhukatanii ilaa ammaa beekaafin dhiisee garuu dhukatanii summii gandaan wal jaaranii ilmaan oromoo osoo yaamin ifii akka gandatti
ummata jaaranii ummanniif kuban qabu ummanni Oromoo jedhee deemaa jira garuu jarri kun gama keessaatiin gartee gandummaan jaaruu barbaadanii ijoollee yaangii jirtu si galtee so maal godhanii na afeeran torbaan lama dura baatii guyyaa caaluu sun dura na afeeran torbaan lama dura torbaan lama osoo guyyaa caaluu sun ga'een torbaan lama caaluu duratti na afeeran jechuudha maal naan jaan ifumaaf na dhufan namatti hin dhaqu ifiif na dhufan maal naan jaanii oo guyyaa caaluu sun akka dubbattu barbaannaa akka sirbitu barbaannaa waa'ee woboos akka dubbattu barbaannaa jaan haya egaa akkas taate haya jedheeti woboo bilbilee hayyama fudhadhee guyyaa akkana guyyaa caaluu sunitti akka dubbattan gartee ani isinin qopheessa malee isin akka dubbattan directly ummatatti jedheetin qopheessee hayyama fuusisee taa'ee eegu ture maal godhanii guyyaan sun gaafa guyyaan sun geessu telefoonumaa natti hin dhooyne na jalaa badan ani waan qubee shaneen OROMO qubee shaneen gadaa shaneen af Oromoo jiru bakka cufa keessaan jira qubee shaneen abbaan fari yoo Oromoo jee itti faayidoome maqaa Oromoo jee poostara godhe ani nin dhaqa bakka sun feetu bakka feetu ta'e nin dhaqa bakka sun dhaqeetiin immoo gaafii sun numaan gaafa maali pilaan isaanii so maal na godhanii saarddee suni an Navaashaan ture Navaashaa jechuun sa'a lama to'anni irraa Naayiroobii irraa konsertiin qabaachuu ture achitti ijoollee artistii Keeniyaa wajjin afeeranii achi deemaa ture achi dhaqeetiin Naayiroobii Navaashaa jaanii sa'a lama achi dhaqeetiin guyyaa jummataa achi dheene guyyaa saftii karaa Naayiroobii deebuu qaba ani makiinaa guddoo harkaa qaba so karaan cufame ani gaara keessaan hin deeme makiinaan gaara keessaan maaliif jennaan ahadii takka seene waan takka yooniin an nin godhe jedhee namaa promise godhe waan sun if duuba hin deebu numaan godha hanga fade position fade haa ta'u especially gama Oromoo gubbarratti waan Oromoo gubbarratti nin godha jennaan numaan godha garuu duuba hin deebu hangaan beekuu takka ta'e garuu maal naan jaani oo Navaashaa dheexee biyya waan dhuftee natti fakkaanne akkamitti telefoona natti hin dawwaltanii je telefoona guutaan natti dawwaltanii hay ani dhufuu dhabuu kiyya telefoona dawwaltanii nan gaafattanii jennaan oo akkasin seene ni raanfannee maal jaanii kijiba takkaasoo jechuudha sun rakkoon qabuun jeen qaata filma isaanii beekee jira waan isaan nadidaniif waan isaan akkas godhaniif qaata filimnaa galee jira lakkii rakkoon qabu amma asiin jiraan jeen amma asiin jira isokkeen je dawwaluu baattaniis an dhufe bakka nin barbaada dhufe asiin jiraan jeen deebi'anii maal jaan beekta nuti waa'ee politikaa haasa'uu hin barbaannu waa'ee woboo asirraa nu aariyanii mana kanarraa nu aariyanii ummanni nu aariyaa mootummaa nu yaamanii tanaafuu waa'ee woboo akka dubbannu feenu sirba keessunis waan politikaa qabu jecha waan woboo joo jecha sirba akka sirbitu feenu naan jaanii jechuudha akkasii amma natti himtanii akkana keessaa haaya rakkoon qabu koottaa nin dhufaan jennumaan dhufan in dhaqe akkuma namatti hin dhaqeen guyyaa caaluu suni wanni ta'e politikaa dubbatamaa ture akka Abiyyi arrabsaa turan Jawaar faarsaa turan gartee Kamaal Galchuu faarsaa turan technically akkasuma jechuudha si galtee warra dabballee Kamaal Galchuutu dubbii tana godhaa jira si galtee so maal jechuudha jeetiniif gaafadhe haa taphnu edaan ijoollee kun tapha jiraniin jee tapha jirani haa watch me akkaataan tapha dhulaaliin jee beete sammuu tiyya keessatti yooniidhaan boolla isin hin qonne jeetin taa'een nin eege nin dhaqe bakka sun dhaqeetin tana mee dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo bakka qophii sun dhaqeen an Oromoo irraa nafu bakka qophii sun dhaqe taa'e maaksii uffadheetin taa'ee namni nan beeyne numaan seenee nagaan taa'ee waan isaanii politikaa isaanii ta'anii Abiyyi arrabsanii haddu'ee faarsanii si galtee ummata sossobanii
سيقلتي سو مال قرني سنبودا carata foto acaalu gurguruu jalqabanii jechuudha. Artiistii cufa yaaman uummata achi jiru artiistii yaamanii artiistii kashlabbee artiistii cufa yaamanii warra kashlabbee akka garan qabne faa gosa biroo faa yaamanii you know it's okay ani saa uummatatti an artiistii sun taaraan jiru an uummata qopheessaatti jira malee uummata sunitti naaraa jira malee hinaarre garuu ittuma callise. So maaltu waa ta'e Jawaar bagana gyaa dhufte maaltu waa ta'e guyyaa Haacaaluu sun magaalaa Naayiroobii tana keessatti namni gosti biroo Oromoo keessaa ta'anii ganda adda addaa quban qabdu hanga tokko malee. Samboodaa'oo an dhaqe footoo Haacaaluu gurguruu jalqaban. Carataa buusan jechuudha. 10,000 irraa jalqaban 5,000 irraa jalqaban tokko 10,000 jee tokko immoo 15,000 jee 10,000 jee ani fuudheetiin 20,000 jeen jechuudha. 20,000 jennaani maayikii harkaa qabu carataa dubbataa jiru na beeke eenyu akkaan ta'e wanni artistiidha inni kuni na dhagee na arke hay siboo qawweedhaa jee jechuudha. Siboo qawwee as keessa jira jeeti uummata tiime uummanni uuu jee jechuudha. Uummanni hawaasni uuu jee iyyuu jalqaban jechuudha gammadanii. Garuu warri sun qopheesse aaraa turan. 20,000 qawween kafale fuudheetiin 30 geesseef. Narratti maallaqa na nyaachuu fi isaan kun sila akka isaanitti ana oowwisanii na nyaachuu barbaadan akka isaanitti akka yaada isaanitti. Somaaliin godhe gidanaan 50,000 jee isaan guruppiin hangi tokko warrummaan sun nuti carataa irra goona jaanii qawween fudhachuun qabu jaanii 30 faa jaanii jechuudha. Fuudheetiin 100 takka geesseef. 100 takka uummanninis maqaa kiyyaan maqaa qawweetiin carataa sun bitaa turan maqaa kiyyaan na hojii. So fuudheetiin 100 takka carataa geesseef jechuudha. Qawwee moo'ee 100 takka kafalee maal jaanii maal jaanii na oowwisuu jalqaban jechuudha. Dibbeedha jalqaban maallaqaaf deemanii maallaqa gartee guduraan hin jaalanne beete. Politikaadha akkasuma woboon jaalatanii garuu wanni isaan jaalatanii gartee ummata hattuu jecha kee hin barbaadan dalagaa kee hin barbaadan garuu gidi ati daleedee dhuftee maallaqa kee barbaadan ittumaan dhiisan qawwee moo'ee footoo Haacaaluu jeenichaa moo'ee jaani beete rakkoon qabuun jeen. Maallaqni sun akka Haacaaluu bira hin deemne ni beeka akka faamilii Haacaaluu bira hin deemne ni beeka akka kiishee isaanii keessa taa'u ni beeka. Somaaliin godhe fuudhanii badhaasa harka dhaanii uummanni hawaasni harka dhee fuudhanii footoo Haacaaluu guyyaa footoo gootichaa fuudhanii itti naggaduudhaaf fuudhanii naa kannanii jechuudha. Qawweetu 100 takka kafalee moo'ee jaanii jechuudha. Gartee footoo Haacaaluu bilisummaa naa kanatti footoon Haacaaluu maallaqaan bitee bilisummaa naa kanatti gowwaa akka hin qabne gartee footoo Haacaaluutiin ana shawwaddanii qawwee ummata shawwaddanii hattuu akka gara hin qabne footoon Haacaaluu bilisummaa fiddi moo footoo sun warra isaaniitiif kan nu jirta maallaqa sun ifiif kiisha keessa kaa'atanii footoo namaa hayyama malee gurguraa jirtan. Hattuu akka gara hin qabne turtunu. So footoo sun fuudhee maaliin godhee footuma sun fuudhee eegaan 100 remember shilingii 100 jechuun doolaara 1,000 jechuudha. Doolaara 1,000 bitee osoo maallaqa hin kafalin jechuma qofaan carataa sun moo'ee maallaqa fidii booda fiddaan anjaa rakkoo qabu maallaqa isiniif kan Ameerikaa irraa dhufe maallaqa hedduun harkaa qaba 300 garsiisan akkatti doolaara rakkoon qabu Sambooda footoo sun gidee hayyama isteejii gubbara na qorsitanii harka dhaanii gartee gammadanii sheer godha nama 100 jira sheer godha nama 100 jira sheer godha namu guuta akka sheer godha dubbii ta'e yoo dhugatti dhaggeeffachuu barbaadan ani waanin ummata kana isaan godhe ummata hattuu bilisiginnaa kana waanin ani isaan godhe wallahi narraa gammaddan because ummata hattuu kana mataa keessa dho'akkatti
filma isaan taphatan kana irra beenee isaan dura deemudha calculation gabareen bakkuma takka jirti ilaa ammaan tanaan filmuma takka taphatta. So footoo Haacaaluu gidee isteejii gubbarra na qorsisanii qawwee oo ummanni iyyee maal godhee warrummaan dura na diide sun harka dhadhee qawwee unoo maal jaani beektaa ani maayikii qabadheetumaan fudhadhee gidee isaan kana maayikii qabadhee yaa ilmaan Oromoo jeen hin dogongorinaadha. Hin dogongorinaadha. Bilisummaan kadhuftu lolaani malee hadhaanii miti. Bilisummaan kadhuftu lolaani malee hadhaanii miti. Je'eetiin itti himee jechuudha. Sii galtee? Joowar wallahi. Bilisummaan hadhaanii miti lolaan dhuftii je'eetiin itti himee footoo Haacaaluu isaan naa kannan suni fuudheetiin ani giiftii isinii kannee je'eetiin isaanumatti deebiseef. Isaanumatti ummata duratti deebiseef jechuudha. Eega deebisee oo jeena keenya jedhanii deemanii gaafa lammataan adhaan telefoona. Qawwee maallaqa carataa moote suni 100 takkichaa suni yoom dhufee sirraa fuudhaan ajaan. Booda geeffadhaa jeen ilmaan harree cufu. Isin hin qaanfattanii jeen yeroo maallaqaaf na bilbiltan ni yaadattanii jeen jecha wabootuu hin feetanii gocha wabootuu hin feetanii garuu maallaqa waboo ni feetanii hin jeen hattuu akka garan qabne deemaa jeen saree edaan isinitti maallaqa kannaa hin jeenan waboof hin kannuu hin jeen maallaqa sun fuudhee maal bilisummaa fiddanii footoo suni maal isin eenyu jeen waboo sagalee dhoorkitanii jeen ummata gubbara dhoorkitanii sagalee waboo hin feetanii gartee garuu maallaqa waboo akkami feetanii jee sammuu tamtu isin yaada afaan kamiin na dhuftanii hin jeen yaa ummata hattu achumaan callisan ni hun dubbanne jechuudha maaliif ennaan nin beeku waan isaan godhaa ture sii galtee Haydar Shamsi Cherry welcome so akkasitti na qabanii na haasawsiisanii aboo dhaggeeffadhaa jeen gowwaa dhaqaa sossobaa jeen footoo gurguraati jecha wabootuu hin feetanii isin akkam abbaa keessanii fi gartee maallaqa waboo feetanii jee gaafannaan achumaan callisanii jechuudha. So ilmaan saree gadi galootuni yeroo tana keessatti gidee poolitikaa dur takka hafte takka gidee taphatan maal isin dhaga'ama gartee so sababaa suni aara narraa qabanii jechuudha. Aara sun waan narraa qaban jechuudha gaafa Jaafar dhufu maal godhanii konsertii keessa nanneeyne footootii nanneeyne ummata dura tokko walitti qabanii fidanii jechuudha. Konsertii gubbaratti konsertii jaanii. Footoo mamaxxansuu jalqaban bakka cufaa. Footoo mamaxxansuu jalqaban Naayiroobii keessa ijoolleen Naayiroobii footuma isaan maxxansite kanaaw diiguu jalqabde. Cicciruu jalqabde qawween eessa jiraa jaanii. Qawween sorry I'm just having a live conversation. I think the whole airport can. Huh? I think the whole airport can. I'm like 120 people watching. So I'm doing some serious conversation. So yeah, ummanni ni iyyaa na jirte.